السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع جرجرتو كيف جمتوتا جلتمتوتا دواتوتا فيديو كنا بكاف حالة زرتني فيان نقال ملكين كابين نقاشون قمتشون سنياتو جتا أيان تودا نيروبي كينيا را أكاسما قاد أبني نتكي سجنود أبتا انترناشنال جلوبالي دا يورو جنوغا أكاسما متل أبني كون أبتا فيا الدنيا لساتي إيقا فيارتو جتا حالة جنو ومشا gartuu kuma kudhanii ol kan oomishu gartuun kuma lama fayyaadha namaaf barbaachisoo kan ta'e oomisha kana namni kamillee fayyadamee fayyaa isaa eeggachuu ni danda'a. Akkasuma gaa qoricha bilisa keemikaala kamirraallee bilisa jechuudha. Akkasuma akkuma asirratti ilaaltan oomishni kun gaa kuduraalee fi fuduraalee irraa akkasumas immoo biqiltoota uumamaarraa kan isaan oomishamanii jechuudha. Kanaaf oomisha kana fayyadamuudhaaf namni tokko dhukkubsataadha fayyaadha osoo hin jedhamin namni kamillee itti fayyadamuu danda'a. Maaliifi qorichaan qabu akkasumas immoo wantoota keemikaala ta'an irraa bilisa jechuudha. Akka nyaata dabalataatti yookiin full supplementoo ta'a jechuudha. Egaa oomisha kana gaafa fayyadamnu amantaatiin umuriitiin namni kamillee hin daanga'u jechuudha. Daa'ima xiqqoorraa kaasee hamma namoota gurguddaatti kan inni fayyadamuu danda'u. Egaa dhibee garaagaraa kan nurraa ittisaniidhaaf kan nurraa fayyisan jechuudha. Namoonni dhukkubbii kalee, saambaa, coggaarraa, taayifoodii, saayineesii, bakteeriyoota garaagaraa kan qabaniidhaaf kan hin qabne warreen qaban irraa fayyisuudhaan ni danda'a. Warreen hin qabne irraa immoo ittistoota ta'uudhaan ni danda'u jechuudha. Akkasuma bugurii fuula keenyaa, akkasumas egaa ilkaan borobborameef, akkasuma sukkaar bashitaa, dambizaatii egaa wantoota garaagaraa irraa kan nurraa ittisaniif kan nurraa fayyisanidha. Fayyaan faaya jetti Oromoon. Kanaaf egaa oomisha kana gaafa fayyadamnu immoo bakka jirru teenyee bakka jirrutti nu qaqqabuutiin egaa laayinoota keenya tamakkaruutiin yookiin immoo gaafachuutiin bakka nuti jirrutti nu qaqqabuutiin kan itti fayyadamnudha jechuudha. Egaa asumarratti akka ilaaltan ilkaaniif kaalsheemiidha wantoota garaagaraatu asirratti ni argama, ziinkiidha. Egaa chiitoo isaanii gosoota hedduutu jira jechuudha. Akkuma amma bifti isaa gargar kana jechuudha. Faayidaan isaanis haala kanaatiin jiru jechuudha. Egaa namni kamillee itti fayyadamee fayyaa isaa eeggachuu, fayyaa isaa qofa guddaa, beekumsa gurguddaa, ilaalchaan hawaasa isaa jijjiiruu, ofillee jijjiiruu, akkasuma galii gurguddaa galii addaan hin cinne dhaabbata isaa keessatti argachuudhaan ni danda'a. Sana taasisuudhaaf yeroo keenya guutuu kenninee sadarkaa biiroo irratti hojjechuu dandeenya. Sa'aatii boqonnaa keenyattis hojjechuudhaan ni dandeenya. Akkas jechuun egaa offlaayinis taanee onlaayinis taanee namni tokko itti fayyadamne namoonni biroo akka fayyadaman akka jijjiiraman taasisuudhaan ni dandeenya. Wow, hedduu namatti tola, amazing. Egaa of jijjiiranii dhaloota jijjiiruun, hawaasa jijjiiruun kan nama gammachiisu keessaa isa tokko.